Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa gammachuu kana namni yaadatu. Kanarraa akka gamataatti gammachuu qabu. Qoriiwwan irra garteetiin ayyaana kana guyyaa irraa garteetiin guyyaa eebba madrasaa ijaarsa madrasaatiif qophaa'e kana har'a guyyaa kana qopheessan ani osoo hin galateeffanne biran taru kanatti aansee ammallee qoriiwwan garteetiin nyaata garteetiin ayyaana bareeda kana garteetiin walitti dhufeenya keenya kan islaamaa guyyaa akkana gammachuu kanaan har'a gartee gammachuu kana asitti argamanii akka argamu bakka walitti qabamu taasisan kan galatoomaa ulfaataa jechuun ni barbaada. Rabbi isaan haa ulfeessu. Jazaa bal'aa garteetiin diinii haa argatanii kanatti haasuudhaan namoonni jechuun ni barbaadu akka ganda keenyatti har'a guyyaa kana guyyaa gartee diin kana guyyaa diin har'a gartee bal'ifachuu fi karee garteetiin ardadarraa karee gartee madrasatti hiinee madrasarraa har'a garteetiin gara ammoo garteetiin diinii keenya garteetiin sadarkaa barnootaatiin namni gartee akka barumsa garteetiin idilee mootummaa qabutti deemsifachuuf kaayyoowwan bal'aa qabannee itti deemaa jirru kan guyyaa har'aa kana garteetiin ol qabanna sagantaa kanan bal'ifanna karoora kana ammoo inni mijeeffanna jennee har'a yaadne kana har'a gartee guyyaa kanaan nu bahe alhamdulillahi rabbil alamin jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga rabbii kanaan nu bahe kaleessa guyyaa gartee asiin dura baroota darbe keessa namni keenya miidhamaa kan turee fi Oromoonni keenya miidhamaa kan turee fi itti hidhamaa fi itti dirqamaa itti geeddafamaa kan ture ta'uu isaa namni hundi kan yaadamu hin jiru jechuudha. Har'a gartee guyyaa har'ee gartee karaa irratti baanee guyyaa bilisummaa gartee diin keenya argatee sabni Oromoo argate akka Oromoonni wayii gaafa sheekonni keenya umrii ta'anii maal jedhan siyaasan gaafa umrii ta'an rabbi isaanii araaramu Oromoonni wayii dhufanii gaafa tokko maal jedhanii wannaa keessatti argaa rabbiin keenya jedha. Diinii tumsa dhufee bilisummaa Oromoo illee jalatti hammatee jiran akkas tumsa diin dhufee rabbi gartee bilisummaa argatee Oromoo argatte kanallee har'a nu gammachiise jechuu barbaada. Diin kana garteetiin har'a garteetiin jedhamaa turan har'a gartee sadarkaa kanaan ga'uun keenya fi mootummaa keenyallee kana nutti haa jiraatu. Mootummaan Oromoo karaa irratti sooma salaata ittiin gartee waan silaa diin qabu gadi baasaa uummata agarsiisaa jedhee kalee garteetiin bakka kalee gartee islaamiin dhaabatiin dhaabee itti salaannee itti soomnee oddoo kalee gartee mana kiyya jedhee beeta keessaan itti ijaaraa ture har'a islaamummaan gartee mootummaa keenya itti dhufu danda'an jechuudha. Kanaaf har'a rabbii kanaan nu ga'een galata rabbii keenya alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Kanarratti ammoo waan jechuun illee kajen uummanni islaamaa har'a gizee argamne kana keessatti waan guddaan nurraa eegamu. Garteetiin qaxxaamuuf madrasaa sana karaa guutuudhaan humna qabnu saa qabnu kiisa qabnu midhaan qabnu waan qabnu bira dhaaballee rabbii soorratti oolee osoo takkaan beelanii osoo takkaan deemotiin har'a gartee osoo takkaan manaan bahin maatiin keenya osoo miidhanin har'a sadarkaa kanaan nu ga'e isa laallee rabbii sun sagalee sagartee sangaa tokko jedhamu namni baasee galee margii galee yaade har'a garteetiin ammoo garteetiin osoo takkaa mana irratti hin bahin sadarkaa kanaan nu ga'e kana qaballee waan qabnu bira dhaaballee waan qabnu cimsinee moggaa isaa dhaabachuu qabna jedha. Kanaafuu nullee ammoo yoo rabbi fedha amma sagantaa warra keenya qabullee sadarkaa garteetiin qabaan keenya qabullee xiqqeeshuu jechaa jiranii akka namaatti akka garteetiin ganda keenyatti akka nama ganda hogganuutitti illee waan qabnu isin cinaa jirra waan jechuu barbaannullee hawaasni keenya hojiitti seenetti seennaa waliin jirra waliin itti seennaa ulfaadhaa galatoomaa jedhaanii sagantaa gartee isinitti hin dheeressu silaa wanni bal'aan garaa keenya keessa jira dhukkubbii diinillee hin qabna waliin qabna waan ta'e itti deemullee dandeenya kana hagamatti gabaabsuu qabeedha ulfaadhaa baga waliin gammanne baga gammaddan warri nutti dhuftanillee keessummoonni keenya ulfaadhaa galatoomaa jedha ana walumatti yoo jedhee irraa laamu gaariidha.